إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله قاد سفينة العالم الحائرة في دخم المحيط ومعترك الأمواج حتى وصل إلى وشاطئ السلامة ومرفأ الأمان. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ورسولك محمد وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون، إن العامل عباد الله مطلوب منه إتقان عمله بلينك يومة إسلاما نمني رب دنيا تنقبا إسكاي وهجته وجي إسا بريتش ست أججما إبلت أججمي إبلت ديفمي والنجل منجيرو أن اللي هقدن دين أتلي هقدن ديتن كل إنما توان هجته هجي إسا كلنان هجتون نما مرر رايو أكا شريعة إسلامات برباچسا إبلون جنو نكلين وان هجن هجي كن كلنان مين أيسني هجتون درقما وعدم التحجج بتقصير غيره إبلون كلنان نجتو أما كل هجتان رقان من تهو إبلو مدان إساء فكين يفقبري يوم مدان على قلفتو هوران أدان باسو أبسودان كل ليسو آفين كل ليسو أمني أنبتي كان الإفت هورا ولين أولنيت ججور رقانون تهو نمني بيكن نمني هجي إساء كيست ملكاهن بربادو كرانا مغارق أبتمالي أنبي كان الإفت أنبي وانكنا دليدي كل نديسني وانبرات الرقان قدتن ولا لنما ججون nama wallaala namaa yookaa badii namaa qabatee saniin ceemman isatti seenee meeshaa isaa qulqullina irraa fuudhe ka gabayaa arrabsiise ka yookaa nama akka isaa hojii akka isaa hojjechiisu hojii nama akka isaa hojjetu arrabsiise. alaa wa inna mimmaa buliina bihi fi siniyyina almutaakhira obboleeyyan kiyya zamana keenna kana wanni nu mokkoramneen wanni nu guddina dhabneen gosa maraa keessatti namni laale hujii wal jalaa laalee balleessa osoo argu ka nagadullee ka hujii mootummaallee ka alaaqaa qotatullee ka yookaa ogummaa dalagullee hujiin akkanaa kun hafee namni ka duraanii san dhiise je'a ufii ka dursantu caala kuwaan rabbi zamana kana nun mokkore lakki taa'a kan ballallu ambarraan gaafatamnu keennarraa gaafatamna kenna qulqullina haa qabaatu kiiloo haa guutu akkasuma hojii hojjannu keessatti amaanaa fudhanne gaafa duraati keessattuu yaa jaraa rabbiin kenna isinii godhee barattanii hojjataa mootummaa taatan ibaluun dhufuun ibaluun oolaan ibaluu yeroonin dhufuun ibaluu galmaa'eetuma gabbayeen dalagaa keessan yookaan ragaa keessan hin tahin ibaluu isin hin qaxarre akka ibaluu hojjadhaa jechuudhaan isin hin qaxarre akkuma jenne mindaan kiyya naan geenne jechuun ragaa namaan tahu yookaan namni ragaa mindaana kafalu miidhaa akkana narraan ga'een ragaa nuun tahu namni ani waliin baradhee bakka tokkotti baane kara darajaa tokko qabnu hujii akkana argate an hujii akkana argadhe jechuun ragaa nuun tahu in guddadha naa taya jedhe fudhate mindaallee fudhate bakka tana hojjadhallee in fudhate dirqama kenna obboleeyyan kiyya akkasuma ammallee hujii miidhaysurraa namni rabbi waajira adda addaa keessa si galche yoo kasii olii si miidhe ati kasii gadiin miidhin yoo kasii olii mindaa sirraa qabe ati hiyyeessattiin taphatin wanni gaafa duraa mootummaa walii galte mindaan kun naa taya kanaan ummata tajaajila jette itti galte waan ijaa waan gaqqabaa mee maalin gallaa shaayii nurra buusii kuni haqasiin tayuu eeggadhu guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamuun kee waan hin hafne. akkasuma namni rabbiin shufeera adda addaa si godhe ka meeshaa irratti si amananii sitti kennan ka abbaan meeshaa sanii si biran jirre wanni hojiin suni hojjetamuun biyyaa walii galame deeme gaqqabaa jettee wanni ati biyya gaafattu hin jiru qulqullina hojii dhaburraa kunis tokko rabbii keessan sodaadha. عباد الله ثمرات الإتقان كبيرة منها وبلين كي يقول كلنا هجي كن هجن بو أنبا إجرا وباي إرى أرغنا
سنكيسا بؤان كل هجيدا tokko yoo jenne jaalala rabbii kennaaf nuu kenna rabbi nu jaalata hojiin sunillee barakaa argata wanni ati hojjettellee yoo qulqullina qabaate maallayni ati isaan fudhatte yookaa inni nuu mataan isaatu meeshaa barakasii taya ar'allee duniyattillee ol fuudhama daraja sii taya bor aakhiraa gaafa rabbi bira dhaytellee hojiin kee qulqulluudha ol fuudhama argatta lammaffaa إعادة بناء الأرض واستغلال الثروة والخيرات على الأرض ربين كنا لفتنا لف كله لف بريدة لف مسوما لف يو إرجي سنمن كوينه كيو إرفيقان إران كفنه ككيلي إران داينه لف يو تكاي تكني تكونين جزاسي ديبتو لف أكسي قبا ربي سيكبسيسي يو دلغتي هجين كي كل نقباتي بداني نتباتا اندرومتا وفي اللي قدت تبيك اللي قدفتا صدفا وإذا أردت كرامة من مهنة أتقن فإن أتقنتها تتسود نمني تقيو كبجا بربادي دنيا تنرتي هجي هجت كلنا هجدو بريد جميل أيسي هجدو نمني هجي بريد هجتي gati fedhen gurgurata yoo biyyillee kadhatee gurgurate ati immoo si kadhatani sirraa bitan yoo ati waan bareeda qabaatte yoo irra butaa lablaphima waa hojjatte hoo kadhattullee namni irra sirraan bitu kasilaa sayyida taatu gabra taata hujiitee sirreeffadhu dalage afrafa kasbu mahabbati nnaasi wa mahabbatihim liddiin yoo hujiin kee qulqullina qabaate namni si jaalata adeemsa kee jaalata amantii waan kanatti si ajajee ati amantii qabda keessattuu nama amantii biraa walii yoo ka fayyadamtu ka hojjetattu faa taate yoo ati nama qulqulloo taate daldalaa taate absuudan kee xaafin qamadiin ta'e warra finfinnee maalitti ergitutti qulqullina qabaate namni kun amaanaa qaba naman gowwoomsu meeshan isaa bareeda amantii isaattu kanatti isa ajaje amantiin kanatti isa ajaje kun bareeda amantii gaarii jedhen namni biraa fudhata faallaa kanaa yoo ati nama ganaa nama hujiin isaa qulqullina hin qabne nama waan badduu namatti gadhiisu namatti ergu yoo taate amantii isaattu badaa badatti isa ajaje dalagaan isaa bade jedha amantii keetii fi ufillee in tuyte shanaffaa yufassaru itqaanul amali bihusni iddiin qalaallamu ka hubatamu yoo amantiin namaa ture to bareede dalagaan namaa bareeda yoo amantiin namaa miidhagina dhabee fokkate dalagaalleen fokkataa isliminnaan bareeda isliminnaan arrabsinaa in arrabsiisinaa hujii keessan balleessitanii jahaffaa نجاح ويقدم مجتمع تنبع أهمية إتقان العمل هفلتين قدني القريتين نجيان جراتون بدارني yoo qulqullinni hojii argame yoo qulqullinni jiraatin ammoo namni marru wal fixa wal dhabaa جماعة كنا وان هجن كيستها كل كلنا قبانو تربى فصلاح المجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بصلاح عمل كل فرد والاتهدنان والجالن واني والاتخلقين حواسني واني والين بريد جراتو يو مرو كل كلنا قباتي يو والأمن يو هجي والين شكني يو ميشا والين شكني meeshaa forjidanatti hidhe kanam naballeesse kana godhe jechuu yoo jiraatin namni jaalalaan jiraate walitti hidhateeti wal gargaaree waliin jiraata obboleeyyan kiyya ummata islaamaa matagala walii galatti namni rabbi dalagaa sirra kaa'e kulleen waa hojjata hojiin ati hojjatte qulqullina haa qabaatu hojii kee bareechii hojjadhu boru itti oolan hojjadhu hojii amma biyyaa hojjadhe kana yoo ka boranitti fayyadama maaltu beeke namni mana nyaataa keessa hojjetu nyaata ummataaf hojjete yoo ufii nyaatin yoo guyyaan dirqisiisee hujii san midhaan san ufii nyaate maal jedhe nyaata silaa ufii nyaadhu jedhe waan ufii nyaanne biyyaa dhiyeesse ka midhaan gurguru ka horii gurguru ka uffata gurguru ka hujii adda addaa hojjetu akkuma hojjetutti kulliin kenna shari'aan islaamaa waan hojjanne miidhaysaa dirqama nurra kaa'e dirqama kenna haa baanu نما درقم بهود أبي رب إسر باسا عباد الله لا صلوا وسلموا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.